guyyaa sayyoo xinnaate guyyaa 10 nama kana kan marmaarsu dadhabe. Jiru singgah bibi tiba bayo jatuh turte. Gin impen akka tu dubbi sanda situ dubbi sanda situ dah fetch fe malah sila cepat tu turte bar situ dah fetch tap. Wallah. La lika. Ani mali beta re namni kun beta umma jabi umma fi kesa wadin talabete. Zim jette tu mahaluma amma fakkiya yerosan silana si mitina mabrata tajechuda. والله ميرا في توجه نندن نمني أكملتي نمني تقاتي ونتي سنوجة سبرتها إيه يعني وان سفكان يعني وان سبتين تلوي يعني أصلا نندي سبيتنا يا ربي أنتي يتا رحمة وينا أقول يدي حتى مجايون تكنا برجرتو حنك كاتي مال برب سومي تكنا بوت تكنا دراسي يشتون كابس ما من يعرف بقى جلس والله بس مالي ilmi namaa tokko waa xiinxalluun barbaachisaadha. Yeroo san keessatti wanti sun ani gaafa jalqaba wanti san godhullee yookaan namaan bareedhee miti akkuma haala nama tokko yaani nama tokko hin jira miti nama tokko rabbiin kalee rabbumatti rakkataan meeqa jira baay'eematu jira garuu wama rabbi godhe sin jedhe wama rabbi godhe sin jedhe goota malee atitti yaaddee qofa kophaa keessatti waan gootu sii galeemi. Annaa ta'ee eega ta'e ammoo dubbichi osoo fakkeenyaaf yeroo sana cufuu baadhee dubbichi dubbii cimaadhaa beeki. Araba daawwit ture araba ka cuftee situ cufe dubbisa qulfii keetti godhe sihii akkasuma mucaan ijoollee ni ta'e nafatishaa jedha sulfaa jechuun wallahi laazim illee nama nagaa isallee ni dinqisiifadheen. Bakka qulqulluudha isin wallahi. Masala shososaani san nuti cufuu baannee sababaa keenyaan miskiina meeqan rakkataa duraanuu ummata wal rakkisuu bare ummata wal cafaacafuu bare jechuudha. Saniifuu wanni hundi qulfiin itti godhamuu qaba kan jennuu fi qulfii itti goone wallah. Banyaa taatu osoo ajandaa dhufuun dura siniin dhufee barsilaa baafanne yoosuu jechuudha. Banni akkasii ajandaa sun dhaama isin bishaan namni tokko akkami yaada beektaa akka waan an sodaadhe wayiillee akka waan ani waan ani sa'aatii sammuu waan beeku osoo harkaa qabu akka nama waan tokko harkaa hin qabne itti dhiisuudhaallee qabna. Akkasii habiibti innaa warri waan hin argin sein jechuu barbaade hundaa argi hundaa laalee taazabee maashaallah atis kuno ammallee ma jira hundaale ummaa jaab kaazjala deemee kolkole jedhu hunillee jira jechuu hoolaan suudii inshaallah jechuu keer inshaallah naawuxa super beellada hedduu takbaaratti garsiiste isin beellada hedduu ani beellada hedduu ani laalika miskiinni jechuudha. Miskiina hedduu jira waan baay'eedha wanti uummanni kun wal godhu sii galee sababaa saniifuuyyuu jechuudha. Wanni hunduu yaani wama jechuun wama rabbi godhe siin jedhe goota. Waa hundaa yoo jechuudha. Ani garuu baay'ee sitti gammadee kan maashaallah tabaara baay'ee natti toltu. Wallahi toltu gaafa guddoota akkasiif qabu laannoo waan guddaa achi keessatti waan baay'ee taasisu warabbi ana ta'ee jechuun badde kan na bira teettee waan argite haasoytee na bira taa'anii kan keerii dalee kan tol ooltummaa gara tirfi nafa haasa'u badde in qaboobsa akkasillee imaan akkasillee qababiifti alchi dubbatu gin maashaallah tabaarakallah rabbi ammallee imaana si haa dabalu obsallee si haa dabalu bakka dirqama beeta dhugaa dubbachuuf taanaanii ummata kana keessa akkuma namni sammuun isaanii waa xiqqoo yaaddu jiru namoonni gurguddaan bakka wallahi saalfattu hedduu jira beete akkasuma jechuudha. Namoonni ilaalcha gaarii qaban baay'eetu jira sii galee sababaa saniif waan tokko yaani nama tokkoof osoo hin tahin nama gurguddaa sanuu duuba laaluu qabda beete. Amma yoo fakkeenyaaf akka gandaatitti illee deemne namoota gurguddaa akkamtu jira Harargee keessa namni kabajamaan olumaa akkamitti jira. Ati akkamitti ummaa jabbe ati namni Sheek Amin Ibroo jaallatu namni olumaan akka Sheek Amin Ibroo akka Jamaal Aliyyii faa hedduu olumaanni hedduun osoo jiranuu jechuudha.
ati akkamitti yaaddeetitti jechuudha ganda namaa tokko xinneessitaa wanta tokko akka gandaatti yaani hin jiraa miti nama sanniin laalta obsuu qabda beekte gizee makamuu sammuu dabar kanaa kayaan bar sammuu namni gizee amma kan sammuu matanaa dhabaniit bar isaanum sanuu unkadhati sabab isaan kabajuuf gandum isaan keessaa dhalatan guutuyyuu kabajisaa gadeen daga bak achuma keessaa taatee bar achuma keessa iyyuu baatee kan ustaaza sheekamini biroo gadi mataa garagalchaa jiran tura horii akkasii sanfaa akaafaan badesi galee malee ummanni kabaja qabu ummanni argallee jechu wallahi waa tokkamtuu tanteen dubbanni koomentii addu jalatti ni argamu malee si galateeffatu manaan bakka nama jechuun akkana namummaanis kan dirqama amma fakkeenyaaf gaafa kaatee namni fakkeenyaaf waan fedha ganda kana waliin maantuu danda'a waan fedha jechuu danda'a namni raayyaa abbaa mancaa jaallatu cimman tuqu sii galee namni sheekamiin biroo jaallata argeen tuqu akkasuma wallagga keessallee jira akkasuma shawaa keessallee jira akkasuma arsii keessallee jira jechuudha namoota gurguddaa gaafa namoota gurguddaa laaltee namni nama san jaallatu akkamiin ganda namaa tuqa akkamitti waan xixiqqoon nama yaama sii galee amma baay'isoo yaanii fakkeenyaaf isaan na beekanii osoo hin taane an kabajaa isaaniif qabu jechuu barbaadeeti sii galee akkasuma ammoo jechuudha namoota hedduudha namoonni kabajamaanii ammallee kabajamanii haa jiraatanii warri achi warrummaan akka fedhe jedhullee haa galatoomanii jechuu barbaadeeti ummajaaf naga qabda achirraa kaafeen nuti nagaa qabaanillee barii waan kanaasuullee jaalannillee garuu ati dasna jettee bakka asumaanuyyuu immoo akkasii dasna jettee akka daranuu si kabajee akka beektu barbaadeeti beekta dammoo osoo si tuqanii akka qabuudhaan arraba kiilaa gangee akka si tuuban jiru hin dagatiin osoo si tuqanii garuu nama si tuqe hin argine anillee mar nama yaadatti anillee mar goobasi lafaa ka'ee nama tuqu lafaa ka'ee hin dubbadhu maaliif girri kana hin jaaladhu beekta akkuma bahee uffaa ta'utu wallahi laazim girri hundi keessa hin jaaladhu bas nama tuquun gaarii dhugaa rabbi nama tuquun gaarii namni si tuqe immoo hin jiru akka arsiitti si jamar'ani akka tiktoo kanarra dhufe arsiin arrabsa muraa duuba deebitee ima arrabsa warra arsii kutaa arsii kan ima arrabsa kutaan hundu mina ganatti illee kulaannoo akkas hin beekne waan fedhe siin jedhe an saba arsii takka tahee arsiin tuqama jedhee gaaf takkatti hin dhagamu laannoo situ beeka eenyummaa hankee situ beeka ganda hankee situ beeka bakka hankee sana isaan si arrabsasu waan hin beekneef bar waan hin beekneef si galee silazii sinumaa maal si fakkaate ummaa jabi amma beeta nuti beekta waan akkanaa kana silaa warri sheekaa kun hin beekaa beekte yaani amma ganda keenyatti beekta wanti akka ganda maal jedhamu kun hin jiru maaliif jennaani dhugaa dubbachuuf taanaani ummajab ganda keenyatti harargeen dhufee barataa jimma dhufee kutaa kamirraa ijuma tokko ilaalanii kabajaa guddaa waliif qabanii akkasuma ammoo keenyallee akkasuma deemee barataa barnoota diinii kana fa'a jechuu keessattuyyuu